Tole nagaa fi araarri waaqayyo siniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota maatii Taaddaluutu hunduma keessaniif nagaa waaqayyo haa baay'atu. Akkasuma baga geessanii guyyaa du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin baga siniin ga'e jechuutiin jaaladha. Kanatti aansuudhaanii hedduu gammadeen jira. Kara biyyaa galuudhaaf deemaan jira jechuudha. Hedduu baay'ee namatti tola jechuudha. Biyya ofii ayyaana maatii ofii wajjin dabarsuun baay'ee nama gammachiisa. So ayyaana Faasikaa maatii waliin dabarsuudhaaf kara biyyaa deemeen jira jechuudha. Dhaamsa qabdanii maatii biraanan siniin gahaa siniin jechuutiin jaaladha uummata qashtii. Akkasuma warroonni haaraa taatanii mana kootiif sabiskiraayib laayik gochuudhaan maatii kootaa siniin jechuutiin jaaladha uummata qashtii. Ayyaanni kun ayyaana nagaa siniif haa ta'u uummata qashtii. Ashamaa kabajamtoota jaalatamtoota maatii Taaddaluu yookaan miidiyaatuuf nageenya jaalala araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Obboleewwan kiyya qaqqaalee gaggaarii yooyyaa akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii ani nagaa fayyaa kuutii galata waaqayyo amma ganama suuriidha jechuudha. Sagaleen kiyyallee baay'ee tokko na duudee jira dammoo baay'ee tokko ariifataan jira jechuudha. Taadduudhaan geggeessuu dhufeen jira. Taadduun gara biyyaa galuutti jirti isinillee hiriyoonni ishee marti keessaan nagaan gali jedhaanii akkuma maatii nagaa dhaabanii waaqayyo hunduma keenyayyuu maatii nagaatti nu haa galchu jecha baay'ee ariifataan jira. Dhugaa madaamii kiyya bakkeedha na eegaartee jechuudha. Chaa'u jechuun dhufeeni asumaan amma sixoota wayii kennuuf hin barbaade jechuudha. Maaliif sixootaan xiqqoo hin qabdu haguma yaani haga humna ofii osoo hin taane yaani ta'ee jiru waan namaaf kenna molfa qulfillee haa taatu jira miti. Qabsiistu mataallee haa taatu jechuudha. Hiriyaa ofiitiif yoo kennan keessi namaallee nama gammada namni sunillee namatti gammada jechuudha. Kanaaf osoo isheen hin beekin sapiraayiz gochuun barbaada jechuudha. Taadduudhaan mana bira hin jirtu na argaallee hin jirtu waan ta'eef sixoota nani kenni qopheesseef immoo walumaan ilaaltu isinillee jechuudha. Fannoon qopheesseef jechuudha birriidhaani maaliif waadaa jechuudha. Akka kiristaana tokkootti kuni har'a lafa duwwaatti hidhannee osoo hin taane samii irratti illee kan hidhannu jechuudha. Haga bara bara kan ittiin wal yaadannu jechuudha. Maaliif kiristaanonni yoomiyyuu jechuudha haga addunyaarra jirrutti yoo addunyaarra dabarre jechuudha. Bara bara fannoon wabii keenya waan ta'eef fannoon gaachana keenya waan ta'eef fannoon ejjennoo keenya waan ta'eef kanaaf fannoo qopheessee bitanii jira jechuudha. Waan ariifatan hin tolu bara. Habibi come to Ethiopia. Kennaa ajaa'ibaati uummata qashtii. Kennaa baay'ee jaalatamudha. Akka amantii kamiittiyuu ni beektu waa'ee kennaa. This in boy. Nah obboleewwan kiyyaa akkasii gaafa hiriyaa tokko adda ba'an baay'ee tokko nama kaffaa jechuudha. Kennaan ani qopheesseef immoo walumaan ilaalla jechuudha. Egaa maaliif kennaa xiqqoon qabdu yaani sapiraayiz nama gochuu waan nu jiru waaqayyo immoo kana caalaatti jechuudha. Nama biyya ofiitti deebi'ee galee yaani wajjin jireenya gaarii jiraatu akkasumallee deemee wal dubbisee har'a qilleensa duwwaa irratti osoo hin taane borullee deebi'ee too galee bakka guddaatti nama wajjin jiraatu waaqayyo hunduma keenya iyyuu nu haa taasisu jecha kennaan ani qopheesseef kunooti jechuudha. Fannoon qopheesseef jechuudha. Birrii fannoodhaan hin qopheesseef jechuudha. Maaliif nuyi kiristaanonni har'as ta'ee boru jechuudha. Bara baraan haga addunyaa kanarra jiraannutti yoo addunyaa kanarra dabarres kan Kiristoos waan taaneef yoomiyyuu
fannoon eenyummaa keenya, fannoon maataba keenya waan ta'eef biyya lafaa kanarrattis kan nuti ittiin beekamnu fannoo waan ta'eef akkasumallee gaafa addunyaa kanarraa dabaree fooniif lubbuun keenya adda baanillee nuyi warra kan Kiristoos waan taaneef yoomiyyuu kun mataawaqaa keenya yookaan ittiin beekamtii keenya kiristaanotaati waan ta'eef waan nu jaalladhuu fi fannoo kana qopheessee jira. Isinuma biratti sapiraayis gochuun barbaade akkasumas illee jechuudha. Taaduni gaafa biyya galee mucaa daadha jechaarti jechuudha. Dafee mucaa daachaarti. Kanaaf waan isheen mucaa jaalattu jechuudha. Xuuxxoo mucaa ishee biteef jechuudha. Innaa maaliif akka isheen qofaltuuf akka isheen itti bohaartuuf malee kun kennaa guddaa ta'eefi miti jechuudha. Obboleewwan kiyya. Innaa kana fakkaata walumaan kennaa kana kenninaafi isheen irraa fagaattee jirti jechuudha. Waamee tananiyyi ija shafansiisee fidee dhufa jechuudha. Ija shafanattee dhufti isaan booda kennaa kana kennaafi jechuudha. Taadduu yennaa dhufaa jirti jechuudha. Shafanattee akkana garreetti taadduu yallaa. Eessana geessufi Itoophiyaa akkatti jiruuffadhe dukkanatti deemaa jirta bakki basiiti. Itoophiyaan dukkana Arina sodaachiste. Keenyaawwatii sapiraayis bifti kennaan xiqqaan qabdu. Nagaan naaf galii maatii nagaatti galii. Kiristoos karaa nagaa siifaa godhu. Waaqayyo nama nagaan bahii nagaa maatii guutuu ijaan argatu waaqayyo siyaasaa. Uummata qashti akka itti jaaladhe Kiristoosii baay'een jaaladha jechuudha. Yaani kun kennaa guddaadha akka qallaalitti miti kan laallamu. Kennichi kennaa baay'ee ulfaatudha. Waaqayyo biddira yaadeebisu. Booyi. Innaa hedduun jaaladhe dhugaa rabbi hedduu jechuudha. Hedduu bareeda. Hiriyaa jechuun baay'ee ulfaata jechuudha. Hunduma keenya immoo waaqayyo gooftanii biyya keenyatti nagaa galchu jechuudha. Yennaa dhufaa jirti jechuudha. Shafanattee akkana garreetti taadduu yallaa. Eessana geessufi Itoophiyaa akkatti jiruuffadhe dukkanatti deemaa jirta bakki basiiti. Itoophiyaan dukkana Arina sodaachiste. Keenyaawwatii sapiraayis bifti kennaan xiqqaan qabdu. Nagaan naaf galii maatii nagaatti galii. Kiristoos karaa nagaa siifaa godhu. Waaqayyo nama nagaan bahii nagaa maatii guutuu ijaan argatu waaqayyo siyaasaa. Uummata qashti akka itti jaaladhe Kiristoosii baay'een jaaladha jechuudha. Yaani kun kennaa guddaadha akka qallaalitti miti kan laallamu. Kennichi kennaa baay'ee ulfaatudha. Waaqayyo biddira yaadeebisu. Booyi. Innaa hedduun jaaladhe dhugaa rabbi hedduu jechuudha. Hedduu bareeda. Hiriyaa jechuun baay'ee ulfaata jechuudha. Hunduma keenya immoo waaqayyo gooftanii biyya keenyatti nagaa galchu jechuudha. Uummata qashtii madaamii kiyyanatti dawwalaa jirti. Kiristoos goodaarti ta'een beekuu dhufaa jirti. Innaa kanaafiyyuu isinillee nagaan galaa asumaan nagaan gala jedhaanii anveerii faattisa. Kanala natti guuttee as keessallee nyaatuma guutee jira jechuudha. Waan sana bataa kanarra waliin agarru waan ta'eef nyaadhee quufeen jira. Amma galuutti jira jechuudha. Galgala dukkana gijeen dhufamoo yaani madaamonni mana jiru amma morreetti jarri mana ba'aa waan ta'eef hin beeku jireenya mana namaa hin mijatuun isin jedha obboleewwan kiyyaa kana fakkaataa yoo maafi bo'u maafi hifqu aanee fi maatii nagaatti galti waan ta'eef biyya isheetti galaatti waan ta'eef warra isheetti deemaatti waan ta'eef ani bo'aan jiru amma akka durii bo'aan jiru dur garuu ganamni biraa galuun nan bo'aa jechuudha. Dheengadda garuu gaafa Asteer galtu bo'eera dhugaa guyyaa tokko bo'aan oolee. Akkasuma lama ta'anii nagatanii sokkaa jiru waan ta'eef isheen kun as tuulachiin nagatanii sokkaan xiqqoon akka fayyada garuu yaa'u wanti godhamu tokko hin jiru. Isheen baay'ee gammadaatti maaliif safattee gataatti warra isheetti galti waan ta'eef.
your boarding pass? 613. Easy. D70. B61. 601. Laptop, mobile, or bank, Atina inan